battaluma waraanni dhaabbatetti biyyoonni lachuutu injifannoo labsatan. Garuu injifannoon kun kan eenyuti? Mee waan aktiivistootaa fi hayyoonni addunyaa jee ilaallee injifannoo jara kana isiniif haa adda baasu. Tokkoffarratti Israa'el kan lola kana jalqabde maaliif jalqabde? Lola kana Israa'el kan jalqabdeef mootummaa Iraan kan amma biyya bulchaa jiru kan amma isitti yaaddoo ta'e kana jijjiiruudha mootummaa ofii barbaaddu achirra kaayachuu mootummaa Iraan kana guutumaan guututti hoffiftee jechuu. Duraanuu sammuun isii nagaa hin qabdu mootummaa biyya tokko waraana qilleensaatiin kuffisanii beelaala osoo waraana lafootiin seente dhugaadha ni danda'ama. Akkamitti mootummaa biyya tokko mootummaa qilleensarraan kuffisa jettee yaaddi? Bara biyyatti tunzanu'a. Lammaffarratti Israa'el Iraan sagantaa nukeeraraa isiidhaaf gufachiisu akka nukeeraraa isiin hin hojjenne yookiin nukeeraraa hin qabanne godhuudha. Hashi Iraayyoo karoorri isiitii fi imaamanni isii maal ture? Of ittisuudhaa fi kaayyoo fi karoora Ameerikaa fi Israa'el kana akka galma hin geenye gufachiisu. Toleshi mee kanneen keessaa kamtu injifate? Israa'el kaayyoo isii galmaan gaayatte Iraayyoo kaayyoo isaanii galmaan gaatanii waliin alaallu gaggabaabsile jechuudha. Israa'el jalqabuma akka lola kana jammarte mootummaa Iraan kana hoffisuuf yookiin ammoo mootummaa Iraan kana hoffisuudhaaf hooggantoota waraanaatii fi saayinsoota irratti xiyyeeffatte. Hooggantoota waraanaatii fi saayinsoota bakka takkatti namoota hedduun fixa jechuun possatti. Hooggantoota waraanaa isiin ajjeesa jettu keessaa tokko hoogganaa warraaqsa Islaamaati. Garuu hoogganaa warraaqsa Islaamaa hin duune halkan edaa kunoo as beela irraa bokkisaa bule injifannoo uummataa wajjin ibsataa bule. Itti aansuudhaan lammaffaa sagantaa nukeerara Iraan gufachiisuudha hayyoon Israa'el. Sagantaa nukeerara Iraan kana gufachiisuudhaaf humna itti dhabde Israa'el. Kanaaf akaakiyya Tiraampiin sagantaa nukeerara Iraan itti dhaqabuu dadhabeetiin jira. Kanaaf akka dhootu si gaafannaa jaaniin. Akaakiyya Tiraampis kana taanaan wayyaadha. Atummaan lola kana itti jabaadhu mootummaa isaanii kana cabsi malee sagantaa nukeeraraa yaadda sitti hin ta'in jechuudhaan Iraaniin akka harka kannatu gaafate. Iraan garuu harka kannachuun aadaa keenya miti jetteen. Ummanni Iraan harka kannachuu hin beeku jetteen. Kanaaf akaakiyye Tiraampi Iraaniif torbaan lama kanneef yoo torbaan lamaan kana keessatti harka hin kannanne sagantaan nukeeraraa keetii ni haleelti Ameerikaan jeen. Yoo Ameerikaan sagantaa nukeeraraa kiyyaa kan haleeltu yookaan waraana kana keessa kallattiin kan hirmaattu taate Iraan maloota qabdu hundatti ni fayyadamti akkasuma waraanni Ameerikaa jiddugala keessa jiru ni haleelama jettee itti dhaaddatte. Tole jeen taa'ee eege torbaan lama kanneef san eeguu deema. Ummanni garuu gaa siyaasaan ummata lixaa kanaan dorgomaadha gise jennu bar waa malee miti gaa ummanni Iraan kun ummata miti bar akka isaan rukutanis ni beekti wanti guyyaa isaan itti qabatan san duratti atattamaan nukeerara isii bakka sanii kaasuu eegalte gaa. Isii bakka sanii kaasuu jirtu xumurarra geesse argan. Allah bade akaakiyya Tiraampi maqaan na bade maqaan Ameerikaan addunyaarratti sodaatamaa sun badee miti wanti tun na salphisu heddi dafeetiin nin dhahaan jeesan maqaa ofirraa itti godhee dhaha je'eetuma fiigicha fiigeen bakka qullaa dhaqanii bat godhanii dachaan maquma ofirraa buusanii beekaa gaa dhoowwinaa ja'an sanuma galmaan ga'u malee nukeerarri Iraan duratti jalaa guurrame harka irraa caalaan jechuu in arganne jechuudha. Jalaa guurratan ammaan tana iddoon nukeerara Iraan dhoowwine jechuudhaan gaa postatanii miidiyaarraa dibbeedhaan gaaboo Israa'el fi Ameerikaan ummanni Ameerikaatis gammadee harka dhahee Astrooliyaan hooggantoonni warra lixaa hundinuu Doonaald Tiraamp seena hojjete waan gaarii godhe jaanii maal godhe namtichi maqba dhaasan ofirraa fixuudhaaf galmaan ga'uudhaaf bakka duwwaa bat godhee qote. Hayyoon Iraanii fi Israa'el asirratti goolamti. Nukeeraraas hin balleessine mootummaa Iraanis hin jigsine hoogganaa warraaqsa Islaamaa kan ajjeefne jaanis hin ajjeefne iddoo nukeeraraa balleessine jaanis hin balleessine nukeerara Iraanis hin gufachiifne mootummaa Iraanis hin kuffisne agartanii mo'amuu isaanii hin kuffifne asitti goolaban. Iraayyoo hayyoo fi imaammata qabsoo isii galmaan geesse akka ajaa'iba hayyoo fi imaammanni qabsoo Iraan of ittisuu fi hayyoo fi imaammata diinaa san gufachiisuudha. Of ittiste moo hin gufachiifne ree? Of ittiste gufachiiftee jirti. Inumaayyuu of ittisuu bira kuttee isaanuu daaraa goote jechuudha. Amma magaalota Israa'el fi magaalota Iraan kamtu irra barbadaa'e yoo jennu magaalaan akka Israa'elitti barbadooyte hin jirtu bar guyyaa 12 kana keessatti Gazzaa fakkaatte Gazzaa. Kanaaf Israa'el fi Ameerikaan
yeroo jalqabaatiif jiddugala keessatti injifatamuudha. Lola hin dandeenye yookaan lola dhuma hin qabnetti seenuun lolli kun akka hin danda'amnee fi akka hin dhumne beekanii jalaa dhaabbachuun isaanii injifatame. Waraana kana duuba hoo akka Iraan injifattuuf eenyu jira kan jedhu tokkoffaa irratti Ordugaan mootummaa Turkii, Kim Jong mootummaa Kooriyaa Kaabaa, Raashiyaa, Puutii, Chaayinaa kanneen biyyoota kanneentu duuba jira jechuudha. Israa'eel fi Ameerikaa duuba biyyoonni lixaa Awurooppaa wajjin dabalatee guutuu wajjuma jiranii lola kana bifa kanaan Ameerikaa fi Israa'eel jiddu galaa keessatti yeroo jalqabaatiif injifataman. Kanaaf injifannoon kan Iraan jechuun addunyaalleen dhugaa irratti hundaa'uun Iraaniif injifannoo kan ta'e jirti. Iraanis asirraa achitti diroonii fi misaayilli isii duraan addunyaa irratti rakkisaa ture ammaan tana qaalee fi jira. Akkasumas maqaa Israa'el sodaatamaa kan biyya haleeluu malee haleelamtee hin beekne tan haleelamuu hin dandeessu jedhamuun odeeffamaa turte akka haleelamtu bartee jirti. Duraan Iraaniyyuu Israa'el haleeluu isii amantummaa guutuu ofirraan qabdu. Israa'el humna ittisa jabaa qabdi. Biyya isii nam tokko dhahuu hin danda'amu beekti. Amma garuu Iraanilleen Israa'el akka dhahuu dandeessuu fi akka gaggeessee dhahuu dandeessu, akka bakka barbaadde dhahuu dandeessu bartee jirti. Asirraa achitti Israa'el lammaffaa Iraan ni xuuxitaanaan Iraan yeroon kan nituuf Israa'el dhoodhaaf maaliif dhawitee argitee jirti. Nama duraan siinqitaa kan sodaattu kan namni jabaan duuba jiru tokko kan wali gaarrifachaa turtan hayyoo inni sidheellee jalaa usuudhaan yeroo takka takka ifirraa afaanii dubbachaa turte tar takka dhawitee nama sana akka dandeessu yoo agarte lammaffaa namni sun yoo si dubbatee fitti dhiiftu beeke. Kanaaf Iraanilleen asirraa achitti lammaffaa Israa'el yoo Iraan haxuutu yookaan immoo dantaa Iraanitti habuutu taate Iraan waan dhiiftu natti hin fakkaattu. Waa hundaafuu kasaaraan gama lamaanii hedduu kan ta'ullee injifannoon kan Iraaniin goolabame seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif jiddugala keessatti yeroo jalqabaatiif Ameerikaa fi Israa'el injifachuun harka kennachuun kan isaanii ta'e. Kun immoo kan itti fufu Rabbaa godhu.